የማያደርጉት ነገር የለም። ወላሂ ለዚህ ቤት እንግዳ ወረብል ቃል ዲምና ምን አርጋኝ ነው እዚህ ጋር እጇን ነው የገረመኝ። Ustaaza kana gaa namoonni baay'een irratti duula banaa jiru. Aayidhamoo kun dhugaadha. Wanni makkii irraa si gammachiise maali? Nama miidiyaa taatee maatiin kabajaa ofii eeggattee taa'uun sun Ibsi ishaan egaa interviyuu irratti akkasitti deebisee jira. Kana wal qabatee namoonni baay'een duula irratti banaa jiru. Maaltu isin dhibe garuu? bakka itti gattanii deemaa barbaadadha warreen kabajaa keessa gattanii isin jechuu barbaadetanii. Kun akkuma argitan zeddoon dhummaa dhuftee itti cabsaa jirti. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شمار كفوني والدفتوتاف كابجمتوت أوروش شو أكم نافجرتو جرون جريني عافي أنا كم سنين جرا حرس فيديو كبراتين سني دي بيدنجرا أكم بيكم فيديو ببار سو بشاني سو كان التيم فتا زناجن وكان التيم بوهار كان موسى مونا كان السوشيال ميديا رأتشي فتشا دي مازرون ولتي كبني سني افنيجرا سني سمت أمر فيديو تنولين ترون دقتنا ورين مغر channel كانت هاروا رفتن سبسكرايب قوتشودان فيديو كان اللي أكني نموتا باي برقاو لايك قوتشودان kabaan isinin jedha gaazexenyaan man isinitti ta'e miti qaxaleen keessan gaazexenyaadhuma isinitti ta'e miti gurbaan kun maalti ajab edariina dhaggeeffataatu miti hadha yedduunaan illee xiqqoo nu buhaarsi waan argeedhaan hin jettanu gizeen akkas calam jedhee lafan lafu na dhiiftanii akkasitti garuu isuma dhuguma gaazexenyummaan irraan bareedu sama harka fuuneem kabajamtootaaf hordoftoota keenyaam chaanalii kan subscribe godhaatii jedhuun qabaatusin akkasiin iyyuu akkasiin sagaleen koo kun akkasiin subscribe godhamuun qabu subscribe chaanaliin kooti immoo sagalee miti subscribe godhamuun qabu subscribe godhaa maaliifu anyway viidiyoo kaleessaa irratti immoo yoo laayikii 1,000 gale viidiyoo boqqolloo vloogii bareedaa asasiniif hojjedha ideen ture jechaadha gara laayikii 500 way galee jira sini galee 500 kanatti dabalaati yaa 1,000 anastaayiti qaxaleen keessan anastaayiti sini godha yeroo baay'ee beektu miti gaa anastaayiti sini gochuudhaan hin beekama 500 kanatti dabalaati viidiyoo bareedaasa hin hojjannaa jechuudha inni sun iyyuu galuun dhabu baay'ee inni sun 1,000 galuun dhabu kanaaf hojjechuun keenyan oolu jechaadha mooraalii jara 500 sanaa inni subscribe godha maaliif laayik gochuun dagatina viidiyoo kana hundi keessanu Emi har'uma bakka warrina jibbitan warrina jaal hundi keessan namina jibbitu garuu booddee dhumarra wal arganna. Uzu billah ofitti qarakkarega la ilaha ወይኔ ብር ማጣት እንደዚህ ችግር ውስጥ ይከታል ቢስሚላህ ነውምቲ ከና ከሚቲ ባሳማ ግዴ ዱፌ ከና ሩቁት እቹ ሙርማ ጎግቱ ሳቲ ያ ረቢ አላህ መሊካ ደሞ ይፍዲ ያ ረቢ አላህ ከነ ከሳ ባሲጋ መሊካኑ ጅብሪልን ያ ኢላሂ ጎ ላ ኢላሃ ኢላላህ ሙሐመድ ረሱላህ ያ ረህማን ከለቀ ከበምዲ ቆይ እሺ መሪካን ልዩ ጅብሪልን ቢዲካ ያ ኢላሂ ጅብሪልን ከርጊ ቆቾን መስራቲን ከነ ከሳ namni akkas kale keessa galee ofitti qoosaa jamaa rabbeedhaati kana keessa galee namni ofitti qoosa baay'eetu namni atoo garagariitti akkas galee jedhee garuu hin ba'anatti fakkaata nama akkasitti hojjetu argitanii beektuusin of galchee akkasitti jechaadha rabbii balaa akkasiirraa nu haa eegu. Wanni makkii irraa si gammachiise maali? wallaahi wanni isii irraa na gammachiise waa hedduu keessaa immoo waan na gammachiise keessaa wanti hedduu na gammachiise tokko yoo siif hime nama miidiyaa taatee maatiin nama miidiyaa fayyadamu akkasuma nama biyya ormaa keessa jiru baqattummaa keessa jiru waggaa kana muluu jechuudha achi teettee osoo jirtu kabajaa isiitiin kabajaa ofii eeggattee taa'uun sun hedduu takka na gammachiisas jiruutii keessatti gammachuu guddaa qabaaf jechuudha wayita kana siin jedhu an isiidhaaf nama jalqabaa ta'uun kiyya hedduu na boonsa haati mana keetii tokko ati yoo nama yeroo jalqabaa taatu
full confidence si Yeah. nural Yoom- full confidence irraa qabdas yaa amantaas yaa kabajaas gammachuun nama kanas kabajaan ati isiif kabajaan qabdus ani sii qabus yaa cimaa deema Cimaa jechuudha. dabala, yaa dabalaa akkas dhufa akkas sii galee. dabalaa dhufa saa kanaafiyyuu waan san irratti hedduu takka wallaahi billaahi ina ajaa'ibsiifadhe dhugaa sitti himanuu jechuudha. Ilmi shamaraa takka kabajaa isiitiin haga kanatti teettii nama eeguun eeddee abbaa warraa fiitiif qophaa'u jechuun qophaa'u feedee akkas taa'uun sun zamana kana keessa hin yeroo argamu. ammaa kana keessatti argamu dhugaa yaa dubbachuuf. dhugaa dubbachuuf hin argamu. Santu na ajaa'iba. Hedduu galatoomii. Namni waa hedduu namni badhe hin tilmaamamu wallaahi. Walaa yaasa. Namni Dhugaa dhugaa. yeroo amma miidiyaa kana gubbatti waa hedduu jedhanii waa hedduu jechaa turanii waa hedduus dubbataa turan sii galee garuu nama badheedha ilaalanii hin tilmaamina. Badheedha ilaaltanii waa hin jedhinaan nama tokko sootti dhiyaattanii hin beekin sootti dhiyaattanii hin argin. Dhaamsa dhageeffadha. Dhaamsa sii galee wanni kun dhiyaattee hin argin eenyummaa nama sanii beekuu hin dandeettu akka dhiyaattee nama sana argittu keessa nama sanii hin beeynetti beekuu hin dandeettu. Kanaafiyyuu hedduu takka dinqisiifadhes hedduu takka ajaa'ibu wallaahi. Asumaanuu warroonni shamarran haadha warraa qaba keessan jechuun yeroo jalqabaa taataniif hedduu takka wanni an dhaamsan isiniif dhaamu yeroo hundaa kabajaa qabaadhaaf. Kabajaa isiniin eeddisan akka hin irraanfanne isiniin jechuu barbaadu. Galatooma. Egaa akkuma asirratti dhageessan ibsishaan interviyuu godhame kanarratti egaa maakiin gabaabinumaan kabajaa si eeggattee na bira dhufte jechuudhaan interviyuu irratti gabaasee jira jechaadha. Dii qabdi jechuudha. Dii beektu miti Oromoon araadaadha miti. Kanaaf wal qabatee egaa dii qabdi jechuudhaan duu qabdi duu jedha bakka duu qabdi jechuudhaan asirratti egaa yaa'u gabaabinumaan akkasitti hubanne jechuudha. Kanaaf namoonni baay'een immoo jecha kana ibsaarraa hin qeeballe namoonni baay'een mormaa jiru. Maaltu sin dhibe garuu maaltu sin dhibe kan itti galu ibsishaa kan gubatu isin namoonni baay'een akkasii jechuudhaaf egaa waan arge jechuun waan baay'ee dubbatamaa jira miidiyaa kanarratti egaa yaa erga nama miidiyaa taatanii kan isin arrabsus kan isin jedhus jira. Ibsishaa gaafii kana gaafatame. Ibsishaa maakiirraa maaltu si gammachiisee jenna wallaahi jedhe. Maakiirraa wanti na gammachiisee jedhe kabajaa siitiin natti dhufudha jedhe. Waa akka malee kan na ajaa'ibeedhe. Sanuu shamarran miidiyaa ta'aa jedhe. Sanuu nama biyya namaa keessa ture taate jedhe. Kabajaa siitiin ulfina siitiin natti dhufu caala wanti na gammachiisee hin jiru. Baay'een gammadee jedhe jira. Ahaa! Warreen kabajaa keessa gattanii amma gaa barbaaddachuun deemanii. Jaarsa sirra gaabee abbaa koo. Jaarsa siitu dhufee ragaa ba'eef waan ta'eef inaaffaa dhiisaati. Bakka itti gattanii deemaa barbaadadha. Warreen kabajaa keessa gattanii isin jechuu barbaadeetanii. Maakiitti waggaa meeqa naaftaniitu gaa ingidihi amma jaarsa tura gaabuu jammaree. Obsa isiniif kennu naaftota. Akkasii. Akkasii kabajaadhaan na kun akkatti nama kabachiisa isiniin jedha. Jedduu ammaa isinii dhufteetti isinii galee kun akkasitti gaa silaa isiin waan akkasii jaallatti miti dubartoonni immoo isa isiin waan akkasii jettuuf jibbu dubartoonni baay'een isinii galee akkasii baay'isoo eenyunu haadha manaa ofii godhatee fuudhee ka'ee miidiyaa irratti ba'ee waan badaasii dubbata jedheetanii yaadu hundinuu waanuma gaarii akkasiin gaarii taate maqaa isii sirreessuudhaaf cinqama jechuudha. Eenyunu jechuudha. Baay'ee kan jara ibsishaa namni osoo hin taane akkasiin jedha akka yaada kiyyaatti jechaadha. Kanaaf maakiin ibsishaadhumaa fi kan zeddoodhumaa fi kan keedhumaa fi kanaaf dhiisaa. Samoona kana immoo maaltu ajandaa ta'ee jira? Haala Ustaaz Hamzaa. Isinitti mul'ata jedhee yaada yeroo teekinooloojiin tole kanatti namni dharallee nama rankaanaan yoomuu dhugaa. Suuraan isaanii akkasitti hojjetamee ba'uudhaan egaa suuraan isaanii akkasitti hojjetamee AI'dha. Hin beekama garuu baay'ee AI'dha. AI'n waan barbaade godhaa jira. Waan barbaade godhaa jira jechuudha. Kanaan wal qabatee egaa ustaaza kanarratti isin ustaaza inni osoo isin yaadnu isin durbaa akkasii qabattanii karaa irratti suuraa kaasanii jechuudhaan namoonni baay'een dubbataa turanii waa'eedhuma kanaa irratti mee viidiyoo tokko ilaallee walitti deebina. የማያደርጉት ነገር የለም የማያደርጉት ነገር የለም አሁን ይሄ ሰውዬ ጸጋይ አራርሳና
ብርቱካን ሼቱ ነው የሚመስሉት እንጂ ይሄ ኡስታዝ ሐምዛና ሌላ ሰው አይመስልም። ወላሂ ለዝም ጸጋይ ሐራርሳና ብርቱካን ሚደቅሳ ነው የሚመስሉት። አላህ ይጠብቀን ይጠብቃችሁ ከዚህ ተንኮል። ወላሂ ለዝም ሐስቡነላህ ወኒዕመል ወኪል። ምንም ማለት አንችልም፣ እኛ ምንም ማለት አንችልም። በዚህ ሁኔታ ሰርቶን ነው እኛን ማዋረድ የፈለጉት። እኛ ከዚህ ንጹህ እንደሆነን ከወዲሁ ለማስታወቅ ወይ ደግሞ ለማሳወቅ እናሳስባለን ማለት ነው። ውድ ወንድሞቼና እህቶቼ አላህ ይጠብቀን። ማን ነገርቱ ነው ማለት ነው ማካና ያተኒ ኤዲቲንግ ጎረ ነምረ በሰራቱ ወላሂ ለዚህ ኤዲቲንግ ይዳ ወረብል ካብ ማ አዱኛ ጉዱ እና ሊላሂ ከዛ ማል ሼክ ማልታታ እና ሊላሂ እኔ ብለው ግን እንዴት ነው ማለት አቃቃፉ እስቲ አስተካቀፉ አንተ ማለት እንዲህ ምን ያመን አርጋኝ ነው እዚህ ጋር እጇን እኔ እጇን ነው የገረመኝ እንዲህ ተርገው ነው እንደያዘችኝ። ይኸው ተመልከቱ፣ ይኸው እዚህ ጋር እኔ የገረመኝ እጁ ነው። ይኸው እጁ حركيكون أكا إيسان بيرو فيه كانت تكبت ميدا بكان كان ديباجرو من كمبران نفسك كبيرا أيه شو أنا والله لازم حقيقة نملاچو نبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا يا تللن كان ياي قطر ملالو يا تللن شودن ይሄን የሰራ ሰው ሸወደን ወንጀለኛ አደረገን። አቦ እዚህ ጋር እንትን አድርገው ያወራው ስሜት አወጣኝ ማለት ለራሳችን ተናደነ ተቃጥለን ለራሳችን ለምንድን ነው ማልቃጠለው? ሾፒንግ አድርጎ እዚህ ጋር ያሻረለ እንትኑ ወላሂ ይኸው ተመልከቱ። እውነት አይመስልም ነው ሾፒንግ እንዴት ይደረጋል? ሾፒንግ እንደዚህ የምር ነው ወላሂ ለዚህ ሾፒንግ والله شوف ورب الكعبة والله السوق الجون ديت ندسبر والله ورب الكعبة أنا قرب والله لازم ምንድን ነው የምጣራው? እኔ ግን እንዴት ነው እንዲያደረጉት ነው የምልህ። ወላሂ ግን በጣም የተረገመ ሰው ነው ይሄን የሰራው። ወላሂ ለዚህ በጣም የተረገመ ከአላህ ረህመት የራቀ لا وقابك كذا برسي لا 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 بركانك وقتي تروح لا قبضت كذا ما أعرف وفاتيش كيو ما فاتيش كيو ما أنا قلت وفاتيش لا وفاتيش يرانك بتي كيو شامس كده ميلس أنا نورمال يكون بوتون أنا ميلو كانت تقول جلن تلمني بوتون أكون أنا بر قالوا مكتي أكملنا قبسي سريع منو هذه غير فوتو كنا قبلا jira wala kuno kani magalan fiti zakai koi wala sila kana boti kan dikate mo hadas koya wala bi banja aske jira kan jabot la isma ka እና እንደውም ፎቶ ነው ትችላ ሳይ ቆይ ካሁን በፊት የተነሳሁት ፎቶ ላሳያችሁ ቆይ መጣ እንደ ኖርማሊ ቆ ዋካን ከያን ካደ ካባና ነው ሰበተን ዝታ አይሮሽት ነው ይሄ አብሮ ነው ይፈሳ አይደል لا رجعنا أبروي الناس إن شاء الله أبروي الناس من دينه مالده بنا نكمل برامج منك يا أنت كذا يا بوي فيديو كم هذا يقول أبروي الناس تو حمزة مال والله إذا ركنني مقارب دي ركنني يوم جنبه رجيم تشكرا والله إذا كان جل كم نيبر سنومو چاور رغيرا تو كور رغيرا مو غاترا ربو قديمو غاترا تسي غموتين بيكو ورباتو كو بوست كو بيتا ونيرتي رحمانو يجونستو ان شاء الله رحمانو يجونستو والله لازم استاذن اجنبيان اساقفه شوف استاذ ነኝ ብሎ ዝም ብሎ የሚቀባጥሩ ያው እንደዚህ ናቸው ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ሰዎች አሉ ደንቆሮ ማይማን ማለት ነው። እስቲ ሼር አድርጉለት። ወይኔ والله وبالله وتالله يهلج كسران إني أعوف كلالكوت أبقتولة اليوم القيامة يقول النبي صلى الله عليه وسلم بزينا قربوزوسو يتفاصلونه هلا تشمشيرين دم التارقور قطنيانا نبي صلى الله عليه وسلم ربا ويدقمو ولد بلو مالت سبابنا من برافو تشالوت فأدناها تمنشا يمبالو ولد مثل أن ينكح الرجل أمه والعياذ بالله لك عند سو الناتون عندما أقباتنو يلالو لا إله إلا الله ولد بلو مالت بطعم يمي كبدنو
ወኢነ አርበ ሪባ ትልቁና ዋነኛው ወለድ ወይ ደግሞ ሪባ ብሎ ማለት ዒርዱ ረጁል ሙስሊሚ የሙስሊም ክብርን መንካት የሙስሊም ስብዕና ማጉደል የሱስን ማጥፋት ይላሉ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ወላ ሐውለ ወላ ቁወተ ኢላ ቢላህ። የሱስም ለምታጠፉ ሁሉ ይድረስ ይህ መልእክት። አንድ ቀን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰሃቦችን ጠየቁ። መል ጊበቱ ያ ረሱላህ፣ ሐሜት ብሎ ማለት ምን ማለት ነው ብሎ ነብያችንን ጠየቁ ሰሃቦች። ከዛ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዚክሩከ አኻከ ቢማ የክረህ፣ ወንድምክ በምጠላ ነገር ስሙን ማንሳት ነው ይላሉ። ረአይተ ያ ረሱላህ፣ ንገሩን ያ አላህ መልእክተኛ፣ ኢን ካነ ፊ አኺ ማ አቁል፣ በወንድሜ ውስጥ እኔ የምለው ነገር ካለበትስ ወይ ሰርቋል ወይ እንደ አድርጓል ብዬ ካማውስ እንዲህ ካደረክማ ፈቀድ እግተብተው በርግጥ ሐምታል አሉ አምታል። ወኢን ለም የኩን ፊህ ማ ተቁሉ፣ አንተ የምትለው ነገር በሱ ውስጥ ከሌለ ሁሌት ወንጀል ሰርተሃል። አንደኛው ሐምታል፣ የሁለተኛው ደግሞ ዙልም ነው እሱ ላይ ምንድነው በደል ነው እሱ ላይ ያስቀመጥከው። በሁለት ወንጀል ነው የምትጠየቀው። እኔ የተነሳሁትን ፎቶ አዲስ አበባ ላይ ይህንን ይመስላል። ቅንብሩ ወይ ደግሞ በኮምፒውተር የተቀነባበረ ይሄንኛው ነው። እዛ ነው የምንገናኘው። ሼር አድርጉለት። Egaa akkuma asirratti argitan ustaaza kana suuraa kana editiin sirriitti godhama jechuudha. Sirriitti godhama. Yoo barbaadan chiikii tokko asirra keessanii bukkee jechaadha. Teessee akkasiin haasoftu gochuu dandeessu. Isa dhiisaa. Kanaaf hin godhama jechaadha. Kun waan baay'ee godhamaadha. Garuu Oromoon keenya kanaaf AI dha wanti kun. AI dha. Generate godhama. Daqiiqaa tokkottiin keessaa balleessa, daqiiqaa tokkottiin irra kaa'a jechaadha suuraa kana. Hin gowwoomina. Maaliif ustaazni kun akkas maraachuu hin qaban, maaliif waan hin goone giddiidhaan maa barbaadaniiti ustaaz, anis isinitti ka'u akkasii. Anyway, egaa viidiyoodhaaf qabadheef kana fakkaata. Isinitti tolee isin bohaarsee isin gammachiisee yaada keessan koomentii irratti naaf barreessuu hin dagatinaa. Haga viidiyoo kabiraatii walitti deebinutti oroo shawu. Bye.